الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين إسلام دامسي يوخان يادكيسني أرانتنا مال لالكيسا وجدتن dubartoota laalchisa, dubartoota bultii ijaaranii fi kan ijaaraniis waan barachuu isaan irratti jiru jechuudha. Wanni dubbachuu barbaannu dubartiin jannata feetu tan abbaan manaa akka irratti hin fuune feetu maal tahuu isii barbaachisa tan jettu waliin hordofna. Dubartii islaamaa irratti wanni waajibaa rabbiin quraanaan dubbatee maal jee yeroo dhiira dubbatee الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا جيتي فالصالحات نيجليتشو دبرتي صالحة نيجلي دبرتي صالحة جتشون تنمان أوفني تابا منسي أوفر رمبافني تن الربسني تنجتشها من جنيني يومي يو صدا ربي دبجتش سجالتشو صالحة وقا سنجان حرام الراتن فقاتي حلال تهجتو تنقالي با منسي قوتو تنقالي ساتين آلتي بكتك كنديني توان قوتلي إسام مريت مليهن قولي جدو سن صالحة جامت. فالصالحات صالحة تهوران قاني تخطات جدو ربي صداتو خطاتي ربي جلب تمتورا قالي ربين وانت جندني دني جدو جرو أبام منابرين حافظات للغيب بما حفظ الله. أبام منابر براديمس بره الدولة يوتي أبام مناجراني قاميسي افتيسيت قاميسي زنان قوتو بيرتي سندوم قطو بيرتي سنشوكم تيجو يوم يوتانا نبا منا برايرو وقباتي بالبلان تهوس نما براتين يوخاك جنجنو عاسيسو اتن ففتيجو وارب صداق تجيجا يون إيردو بفتوس كتري آجاد بفتي يو هاجار راكباتي سورا يرو بفتوس سغليسي خدين كبني كان كفلا دا انجنة سرتي خبجاران نما بفتي دبرتي صالح جامتي. أماس يروبا منا برنجر إفتيسيتي يروبا منا جروس يقولني منا جرو منا ساني تيسيتي إساس تيسيتي يجو خير رتي سغرغارتي صلاة رتي سغرغارتي خرم الزيدا جتيني جروهن داو جتو منا سيا خيستي منا سي خيستيس يو إلمان قباتيس قدسان هير شريعة قدفتي مالف أبا منا خانوني كالي قوتو فرب صدايا كالي قوتو har'a dubartiin akkanaatun dubbarraa harka takka yoo kattee jabaattee jiru. Tanuma abba jaarsi yoomiin tana firraa irra fuudhama yaada numa hiraara jechu yoomiyyuu taanaan gammachuu irraan harkatu mana keessatti yoo nyaata goote huccuu mana nyaataatiin dhuftee bira teessi guyyaa tokko yoo tolfattee baatii takkan tolfattu akkana jechuu haalli jirudha. Abbaan dhiirti tun akka Abdallah ibn Abbas jee haadha mana kiyyaatti bareeffachuun fedha akka isiin naa bareeffachuu feetti radiyallahu anhu. Maaliif dubartiin jaarsaa bareeffachuun kun dirqama isii irratti jiru. Maaliif jaalalatti tun yeroo dura wal fuudhan qofa wal jaalanna jedhanii eega aruuza bahan wal jibbuu osoo hin taanetti jaalatti ka ililliitii yoomiyyuu taanaan bishaan jala guuru seetti jaan. dubartiin tu yoomiyyuu taanaan hatta afaan isii keessatti illee waan ajaa'aa nyaachuun qabdu akka shunkurtaa haa ta'u jechuudha. Maalayyaa gaashiishaa dhuguu turaa dhiisi. Dubartiin amma shiishaa harkitti yeroo inni alaa dhufe isin qaruuraa isii tartiiba godhattee teessi asii shiishaa isii wal qabdi inni waan kana isumarraa waan qabdu jechuudha. Afaan bariisaa kaatee firraa gachiif fedhii irraa kachuun ni jabaatti waan biraa dhiisi jechuudha. Tanaaf obboleen keenya Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee dubartiin takka yeroo itti dhufte akka jeen ati abbaa manaa qabdaa jeen jennaan bakka jirtu filaali jeen khadmaa isaa waan irra jirtu filaali jeen inni jannata keeti yookaan ibidda keeti jeen yoo tajaajiltee qaalii rabbii gootee isa keessa rabbi sodaattee rabbiif jecha qaalii isaa yoo goote hatta innilleen aamuufachiisu jechuudha. Saniifuu qaalii isaa yoo goote warra jannataati. eega qaalii rabbii goote jechuudha. Waan rabbi jaalachiisaa keessatti qaalii jaarsaa godhuu qabdi. Waan rabbi dallansiisaa keessatti immoo godhuu qabdi jechuudha. Tanaaf yoo qaalii isaa kadittu taate hamma feetellee salaattee soomantu akkasitti warra ibiddaa ta'uu barsiisan jechuudha. Maaliif qaaliin jaarsaa waajiba dalagii irratti jiru. Tanaaf Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jaan
dubartiin yeroo idza sallat almar'atu khamsa hasarat shanan salati sirritti ya ramadana waggaa soomante qaalii rabbii eegoote farjii si zinaa godhu dhabdee yoo tiifatte qaalii abbaa manaa yoo goote jannata kafeete seeni jaaniin jechuun eega salaata si sirri salaatee soomana soomantee qabaattu zakaa baafattee dandeessu hajji yoo goote kophaa osoo hin taanetti maharamaa wajjin jechuudha akkuma isin hubaytani suni sanbooda wanni isii irratti jirtu qaalii abbaa manaati nama keetiif yoo jaan wanni feete ala kana yoo taate mana sanirraa gabbahuu hin qabdu ayyaja abbaa manaatiin malee waan takka godhuu yoo feete qaalii isaatiin malee godhuu hin qabdu qaalii abbaa manaa godhuu qabdu mana keessattis yoomiyyuu taanaan siin jaaladha barruu barreessuun haa ta'u akka gartee inni kun irratti hin fuune itti isii tana jibbine ta'uu qabdi yoomiyyuu taanaan boona dhiisuu qabdi rabbi sodaachuu qabdi rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee dubartii warra jannataa irraa isin odeessuu jeeti tandeessu jechuun jaalatamtuu tadeessu tan deenes beekadhu ta ilmoo rabbiin hin kanniniifis qaalii rabbii yoo goote warruma jannataati inshallah tanje oggaa jaarsii sii miidhe itti roorrise yoo sokkite haatee deebitee kan jalan deene jechuu deebitee shilimiin nan qabdu akkami hirribni na fudhata yoo akinarraan jaalanne jettiin abbaa mana isii kanaan jettiin mana isiitti deebitee jechuu harkita yarka keessa jira hirribni nan qabu hamma akinarraa jaalattutti jetteeti jaalala isaa barbaadde jechuu sodaa rabbiitiif jecha jannati seenuudhaaf jechuudha kanaaf dubartii islaamaa irratti wanni jiru yoomiyyuu taanaan qaalii abbaa mana isii godhu qaalii abbaa mana isii godhu waan rabbii jaalachisaa keessatti isa arraba isii irraa tiifachuu oofuu dhabuu hoggaa waajeen jechuudha dubartiin gariin amma yoo waajaaniin hattaa nyaata yoo gaafate ejji gannurraa hin beeknu siif jechuudhaan oofa takka irra baaftu maaliif wanni isiin heerumteef ilmoo irraa harkachuu qofa waan ta'eef yoo haa'u gartee hiriyaan xiyyataan duute taan deeyse jechuun ilmoo itti seenu yoo haa bultu manuma namaa mana kophaa galuuf wandalaatummaa dadhabe jechuudhaan heerumuu kanuma taati ammoo jaalalaaf yoo namni heerumee bultii jaaree jannataan rabbi irraa barbaade yoo kan jedhu taate yoomiyyuu taanaan abbaa manaatti garan galu jechuudha dubartii islaamaa wanni isin irraa barbaachisu yoomiyyuu taanaan abbaa mana keessanii hoggaa alaa dhufe simachuu barbaachisa joo ganama na biraa deeme osoo hin taanetti dhungattee qeebaluu qabda abbaa mana keetiitii jeroonni alaa dhufe jechuudha yoomiyyuu taanaan shittoo mana kee keessattis dhabuu hin qabdu waan urgoytu mana kee eega tolfattee qaama kee eega tolfattee abbaa mana keetiitis quba qabaachuu qabda gariin abbaa manaatii huccuu uffatuu fi haaluma isaa tokkoon qabdu yoo ta'e qoonqoo garaa qofa gootee dura kaa'u sunii miti amala keetiifachuu qabda abbaayee dubartii islaamaa jannata yoo feete qaalii abbaa mana keetii godhi yoo qaalii rabbii eega goote qaalii abbaa mana keetii godhu qabdu wanni rabbii itti si gaafatu eega heerumte qaalii haadha abbaa keetii osoo hin taanetti qaalii abbaa mana keetiiti heerumte qaalii isaa godhu qabda wanni laaluu qabdu dubartoos dura laaluu qabda tan sahabaa jechuudha akka beera gartee ummata mu'minaa Aishaa faa Khadijaa faa fakkeenya godhachuu qabda umii Khadijaa fakkeenya yoo godhanne rabbi irraa jaalatu hangam takka rasuula gargaaru turte qabeenya isiitiin amala bareedaadhaan gaafa waaheen itti buutu sanni beeytanii gaafa naggada isiidhaaf dalaguu sin beeytanii akka itti heerumtees ni beeytanii akka itti isa gargaaru turtees ni beeytan jechuudha eega isiin duutellee hanqa isii takkaa nama jaalateen beeku hedduudha isii jaalate jechuudha maaliif jaalala isa wanni fide isiirraa maallaqaan bira dhaabbatti waan inni fedhu hundaan bira dhaabbatti rakkoon itti dhuftu bira dhaabbatti bayoo gammade wajji gammaddi yoo rakkate wajji rakkatti jechuudha dubartii jechuun sanii miti tawaggaa sani jechuudha tawaggaa qabeenya ati dhabde sirraa dheessituu miti jechuudha maaliif Khadijaan akkasii qabeenya isiitti baafteeti cinaa dhaabbattee gaafa shiibii bani Abi Xaalib fi Amas sadii namni maaqabii rasuulaa fi warra isatti amanirra haayanii irraan fuunu akka irraan fuune akka ittiin gurgurre akka irraan binne jaanii maaqabii guddoo irra haayanii jechuu akka nam tokko ittiin seenne akka nam tokko hin gargaarre jaansan isiin rakkina sii dhabasiisanii wajjin irraan dheessine osoo akkasii wajji jirtuuti booda osuma akkasii jaalattu osoo jaalatu addunyaarraa deemte jechuu eega ilmaan torba eega ilmaan illee deesseef ni beeytanii Faatimaa fi Ruqayyaa Muqalsuumii fi akkasumatti kan dhiiraatis Ibraahim jechuudha jechuu
ilmaan jaamoo kana deessee tokko qofa Maariyaan deessee jechuudha. Abdallaa Qaasimii fi Abdallaa fi dhalaa afran isiidhaatu dhalee jechuudha. Akkasitti obboleen keenya eega isiin addunyaarraa boqottillee rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam hedduu isii jaalachuu ture sababaa waan isiin qaalii isaa guutuuf jechuudha. Mee arra dubartiin teenya maaliif qudwaa dubartii dabartii san hin godhanne maaliif san hin laalle abbaa mana siitiif maa tolatti noolle maaliif oofaa oolti yaa dubartii islaamaa kottaa rabbi haa sodaannu gama rabbi haa deebinu eega rabbi sodaattanii abbaa mana keessanii qaalii godha waan inni isinirraa jaalatu yoomiyyuu taanaan godha isa jaalachiisu yaada isa salaa khayrii irratti isa gargaara salaata soggaa azaanii ifii dura haatee isa kaasu qabda hatta leelii irratti illee salaatul leelii irratti illee gargaaruuf qabda duhaallee salaata sunnaa irrattis gargaariif soomuna sunnaa irrattis gaarii fi aajisa yookaan kaslaana yookaan nama ififatu hin ta'in mana keessatti yeroo hirribaa kaatus nama maddaan hiixatu nama waan qabneen ta'ini rabbii kee sodaadhuuti khayrii irratti abbaa mana keetiif gargaari ilmaan keetis khayrii irra guddifadhu yoomiyyuu taanaan jannata kajeeli siin jaati wanni gaa dubartiin qaalii abbaa manaa yoo goote jannati seentu wanni gaa hedduudha تنافوا سمرتين قول باتي هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دبرتي تنيوم دا ربنا هاكا جلتو ديرات لي ربي هاكا جلتو دبرتي سنيم نمير راباسي ربي هاكا جلتو المديرات اسكهيرار الراقبين نمير راقبي ربي هاكا جلتو هذا والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد